waggoota dheeraa dura qomoo tokkotu turan jedhama addana. Qomoon kuni waaqa mataa isaanii qabu. Al tokko namoota daawwachiisaniin ala qofaa isaanii namoonni dhufanii du'anii faa kan argaman jiru as keessatti. Ogeessi! Kana caalaa iddoo kana keessa turree jennaan akka waan of ajjeesaa jirtutti yaati. Ati amma deebi. Angaroo obboleetti koo amma argadhutti asumatti cicciramee du'a malee hin deebi'u. Ahaa deebi'u? Qofaa koo deebi'u? Shamara ta'uu koo dagatta. Baay'ee sodaadheera dhugaa. Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabachaa namoonni hedduu karaa keessaatiin fiilmii Ididaanuu fi fiilmiin Idaa yoom gadhiif jettanii nagaafachaa jirtan illee isarraa ibsa isinii kennuuf dhufee fiilmii Idaa akkuma beeksisaa argitan fiilmii hedduu addaa ta'ee fi fiilmii kilaasik ta'edha. Karaa biraatiin namoonni hedduun fiilmiin kun yoom eebbifamaa eessatti arguu yookaan immoo laaluu danda'an jettaniif ammatti fiilmiin kun YouTube irratti yeroo dhihootti gadhiifamuu dhabuu danda'a. Maaliif erga sinimoota yookaan immoo galma tiyaatara filatamaa ta'anitti hedduu keessatti laalamee uummanni hedduu laalee booda gara YouTubaa fi yookaan sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamuu danda'a jechuudha. Garuu ammatti guyyaa boru sanbata guddaa haala ho'aa ta'een qophii ho'aa ta'een finnee galma tiyaatara biyyoolessaatti akka eebbifamu kun taatonnummaan yookaan immoo aaktaroonnummaan fiilmicha irratti akti godhan kun immoo fiilmicha nu dalagan kun nutti maayirtan jiranu akkuma dhageettan kun gamtaan faallee gamtaa hin amaniin agaruu ni waan inni jedhu dhageenye deebina. Dhangaa ajaa'ibaa tokkoon isin affeeruu dhufu sadhuga fiilmiin Ededa jedhu dadhabbii yeroo dheeraa booda xumuramee agarsiisaaf dhiyaatu ogeessonni qaxaleen kan keessatti hirmaatan fiilmiin kun qulqullina baay'ee gaarii ta'e hojjetamee xumuramee sanbata guddaa fuula keenya dura jiru isuma sanbata guddaa isa kana jedhu Itti fuuta eeggadhu. Gaafa sana eebbifamuuf qophii ajaa'ibaatu qophaa'ee jira. Baay'ee irratti qophaa'anii dadhabanii dhufuu keessan qofa eeggachaa. Sa'aatii meeqatti? Sa'aatii 7 walakkaa saalaa qaba. Eessatti? Galma tiyaatira biyyoolessaa naashinaal tiyaatira. Kanaaf plees Oromoo kotta dhugaan siin jedha kotta hin dhuftan taana amma maal godhu manatti dhannee ilaalla. Kanaaf haa dhufu namni hundumtuu irratti hirmaatu kennaa irreechaati. Egaa irreechaati. Saasi gaafachuu ture. Waan ajaa'ibaati dhugaan siin jedha wanti qophaa'e an sababan beekuuf sababan itti hirmaadhee keessa jiru. Fiilmiin kun yookaan immoo guyyaan kun guyyaa irraa hafamu miti qophii kennaa irreechaati. Irreecha jechuun beektanii guyyaa guddaa guyyaa kabajamaa guyyaa galataati. Artistoonni qaqqaxaleen kunillee ka Oromoo galateeffachuuf guyyaa guddaa kana kabajuuf jecha fiilmii guddaa kana yookaan immoo cidha guddaa kana qopheessanii guyyaa boru yookaan immoo sanbata guddaa kana isin eegaa jiranu. Kanaafuu namni hunduu irraa hafuun orgadhaa achuma galma tiyaatira biyyoolessaatti wal haa garuu isin jedha. Ammaaf kana namoonni yoom gadhiifame tanuuf ammatti hin beekamu xiqqooni tura. Maaliif fiilmii hedduu itti dadhabamee baasiin hedduun itti bahee dalagame waan ta'eef salphatti yookaan immoo yeroo dhiyootti gara YouTube irratti argachuu dhabuu dandeettanu. Garuu immoo sinimoota gurguddoo Itoophiyaa keessa jiranitti guyyaa boruu irraa eegalee yookaan immoo sanbata guddaa irraa eegalee laalamuu kan eegalu ta'a. Garuu immoo yeroo xiqqoo keessatti YouTube irratti akka hin eeyine gamanumaan isin beeksisuu barbaada. Maaliif sababnummaan ani viidiyoo kanatti dalagaa jiruuf illee namoonni hedduun keessan beeksisaan illee chaanaala keessatti gadhiise agartanii yoom gadhiifamaa akkamitti arganna jettanii hedduun keessa waan gaafachaa jirtaniif ispeeshaalii warroota biyya alaa jirtaniif jechuudha. Warroonni biyya alaa jirtan maybe qophiin eebbaa biyya alaatti like Dubaay yookaan immoo biyyoota biraatti irratti illee qophiin eebba fiilma kanaa godhamuu danda'a. Maybe yoon godhamin illee obsa godhaa yeroo xiqqoo yookaan immoo yeroo gabaabaa booda YouTube irratti kan gadhiifamu ta'a. Kanaafuu obsaan eegaa isin jedha. Nagaan naa tura. Bye. Waggoota dheeraa dura qomoo tokkotu turan jedhama addana. Qomoon kuni waaqa mataa isaanii qabu.